Kam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti. Egaan xiqqoosee meeshaalee muuziqaa keessaa tokko kan ta'e meeshaa muuziqaa isiniif qabadhee dhufeera. Inni kunis kiiboordiidha. Inni akkamitti barachuu dandeenya steeppiin isaa akkam kan jedhu yeroo ammaa kana keessaniin jalqaba. Kanaaf yuutuubii koo kanallee sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan na hordofaa jechuun barbaada. Inni jalqaba kiiboordiin wanta tokko sagalee uumee bareechee kan gara gaarii tokkotti bobbaasu jechuudha. Waan biraa kan inni isiniif ibsuun qabu yaadi biraanis hin jiru. Waan isin beektaniidha jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanta nama xiqqoosee isinitti argisiisu akkamittiin kiiboordii barachuu dandeenya kan jedhudha. Kiiboordii akkaataa nuti itti barachuu dandeenyu inni jalqaba harka keenya kanaanidha kan nuti barachuu dandeenyu yookaan hojjechuu dandeenyu. Harki keenya kun maal gochuu danda'a, maal taphachuu danda'a, akkamittiin uumuu danda'a kan jedhu immoo steeppii mataa isaatii qaba. Isa kanas isinitti mana hordofaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf namoonni illee haaraa taatanii yuutuubii kana ilaalaa jirtanillee sabiskiraayib gochuudhaan sirriitti barumsa gahaa akka isin argattan nan godha. Kanaaf inni jalqabaa warroota adii kanaa fi warroota gurraacha kanan har'a isin barsiisa. Sattaanutti immoo steeppii sattaan immoo akkaataa itti taphatamuu danda'u isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa warroota adii mul'atan kuni qulfi jedhamu. Warri kun immoo filaatii yookaan shaarpii warra jedhamanidha. Inni kan biraan immoo warri kun yoo isin galeera ta'e nadiin kuni qulfii adii warra jennudha yookiis kan ittiin sagalee sana uumuu dandeenyu keessaa isa tokko warra ta'anidha. Inni gurraachi kunis akkuma kanasuma ta'eeti iskeelii warra jedhaman irratti akkaataa itti shaakaluu irrattitu garaagarummaa sagalee qabu. Isaan kanadha. Inni kan biraan immoo kiiboordiidha immoo akkamittiin taphachuu dandeenya yookaan akkamitti barachuu dandeenya kan jedhuuf immoo maaliifi wantoota asirratti argaman kun hedduudha. Naannoo adiin kun duwwaan naannoo 36 kun immoo akkasuma naannoo 25 warri gurraachi filaatiin kun jechuudha. Kanaaf wantooti 25 kun immoo akkaataa kamiin taphatamuu danda'u, lakkoofsan qaban immoo qubeen qaban immoo kan jedhu isiniif immoo dhiyeessaa jechuudha. Akkaataa nuti itti taphachuu dandeenyu yookiis shaakaluu dandeenyu booddeensaa inni jalqabaa qubee fayyadamna. Qubee taanee lakkoofsallee fayyadamuu dandeenya. Akkaataa kamiin fayyadamna kan jedhuuf immoo akkuma argaa jirtan warroota adiif mul'atan gurraachi kun mataan isaanii qubee mataa isaa danda'ate qabu. Qubeewwan kun immoo qubee torbadha. Qubeen torban kun immoo warra kam yoo jenne inni jalqabaa qubee nuti fayyadamnu C'dha. Lammaffaa irratti immoo D'dha. Sadaffaa irratti E'dha. Afuraffaa irratti immoo F'dha. Shanaffaa irratti G'dha. Ja'affaa irratti immoo E'dha. Torbaffaa irratti B'dha jechuudha. Isaan kun warra kam yoo jenne fakkeenyaaf kiiboordiin gaafa jalqabu asii kaaneeti kan nuti ilaalaa deemnu. Asii kaanee agasiitti kan nuti ilaalaa deemnudha jechuudha. Inni jalqaba irratti argamu kun akkuma argaa jirtan fuuldura kanarra kan jiru C'dha. Inni itti aanu kun immoo D'dha. Inni itti aanu kun immoo E'dha. Inni itti aanu kun immoo F'dha. Inni itti aanu kun immoo G'dha. Inni itti aanu kun immoo E'dha. Inni itti aanu kun immoo B'dha. Akkuma isin jedhe Ca, Da, E, Fa, Ga, A, Ba warra jirnudha jechuudha. Kanaaf qubee meeqa fayyadamnan jedhe? Qubee torba fayyadamnan jedhe. Qubeen torban kun immoo warra kam gaafa jedhamu isaan amma isinitti meedha jechuudha. Inni jalqaba irra jiru kun tokko maaloo C'dha. Inni lammaffaa irra jiru kun immoo Da'dha. Inni sadaffaa irra jiru kun immoo E'dha. Inni arfaffaa irra jiru kun immoo Fa'dha. Inni shanaffaa irra jiru kun immoo Ga. Inni ja'affaa irra jiru kun immoo A. Inni torbaffaa irra jiru kun immoo Ba'dha jechuudha. Isaan kanaanidha kan nuti shaakaluu dandeenyu. Isaan kanaanidha kan nuti barachuu dandeenyu. Kanaaf warri kana achi immoo yoo jenne ilaalle amma fakkeenyaaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isinitti argisiise. Maal jechuudha? Qubee warra nama torbaa isinitti argisiisedha jechuudha. Qubee torban kana immoo warri torbaa amma dhumamniti. Inni itti aanu immoo maaloodha warri jennu isaanis akkuma sanatu qubee warruma sana fayyadamu. Isinii galaa jira jedhee yaada. Qubee isuma asitti fayyadamne C'irratti fayyadamne kana asittis D'irratti asittis 8ffarra kan jiru kana C fayyadamna jechuudha. Isinii galaa jedhee yaada. Inni itti aanu kunis Da'dha. Inni itti aanu kunis E'dha. Fa, Ga, A, Ba. Meeqa jechuudha walii galii isaanii 14 ta'eera. Garaagarummaan isaanii qubee osoo hin taane maaloodha? Sagaleedha. Amma fakkeenyaaf sagaleen C'irra asirra jiru
maal furdaa inni sirra jiru xiqqoo qallachaa deema. Ilaa asis akkuma kan itti fufee 8ffaa keenya irratti kan argamu caadha. Ilaa asis kunoo 8ffaa keenya kan irratti argamu caadha. Akka kanatti itti fufu maalidha garaagarummaan isaa gara mirgaatti yeroo adeemu sagalee nuti asirraa taphannu kun maal ta'a adeema? Qallachaa adeemaa jechuudha. Asii ka'ee gaafa laalaa adeemu qallachaa adeema. Isaan kanaa jechuudha. Isa kanaaf jecha warra kana fakkaata. Inni kan biraan immoo gara sagaleen keenya immoo gara bitaatti immoo gaafa adeemu furdachaa adeema. Qubee hunda kanatu qubee tokko mataasaa fayyadamna osoo hin taane qubeesuma asitti 7 kana fayyadamnetu asitti fayyadamnaa jechuudha. Inni kan biraan immoo qubee warra gurraachi filaate isiniin jedhe kun immoo maali yoo jenne fakkeenyaaf qubee 7 fayyadamneen as keessatti qubee nuti 7 kana fayyadamne asirratti kan argamu kun 1 2 3 4 5 qubee asirratti warra argamu kun 1 2 3 4 5 shanan kun immoo filaat warra jedhamu yookaan shaarp warra jennu qubee nuti asitti fayyadamne 7 warra kun immoo 5 qubee kan biraa fayyadamnu osoo hin taane qubee isuma silaa keessaatu qubee 5 fayyadamnu qubee 5 kan fayyadamnu jechuudha. Qubeen 5 kun immoo C D yookiis C D F G A warra jennuudha. 1 2 3 4 5 isinii galadhee yaada. 1 2 3 4 5 shanan kuni warra gurraacha kanaaf kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. C D F G A akkamitti waamamu kan jedhuuf immoo amma fakkeenyaaf C fuulduratti kan argamu kuni C sharp yookiin C sharp jedhama. Isinii gala C flat yookiis C flatii warra akkuma kana fuuldura daatti kan argamu daa flat warra jennuun akkuma fuula isaanii duratti argamanidha jechuudha. Warra 7 kana keessaa immoo kan fuulduratti argamu yoo jenne dheedhaa fi baa gidduutti fuulduratti argaman warri kun warri gurraachi kun jechuudha. Kanaaf warri kun maal jedhamu jechuudha. Isaan hin qaban waan ta'eef isaan noormaalii isaanii duwwaa jira. Qulfii warra jennu duwwaa jira jechuudha. Warri kun lamaan isinii galadhee yaada. Fuuldura isaanii waan hin jirreef. Kanaaf asii kaanee kan nuti fayyadamnu 5 jechuudha warra gurraachi kun. Akkuma kana asittis akkuma kanatu deemaa dhufu. Asittis akkuma kanatu akkuma kana deemaa dhufa malee bu'aan haaraa miti. Akkaataa kamiin immoo qubee kana baruu dandeenya kan jedhuufi ni jalqaba. Amma warra gurraacha kana lamman kana asitti argineerra miti. Asiin fuuldura isaa kanatti kan argamu yookaan ittaanee kan argamu kun caadha. Asii 3 kana yoo hubannee ilaalle asiin kan argamu faa, asiin kan argamu baadha. Akkuma kana asiin immoo kan argamu gidduu kanatti kan argamu daadha. Akkaataa kanaan qabachaa deemnaa jechuudha. Isa kanaaf jecha walumaa agala isaanii immoo gaafa walitti qabnee waamnu 1 2 3 4 5 6 kanaaf jimmee qachuudha 12 8 9 10 11 warra walii galii isaanii 12 jechuudha. Warra gurraacha kana dabalate. Kanumatti maqaan kanaa immoo maal jedhama? Octave jedhama. Sidii gala jedhee yaada. Octave jedhamu. Kanaaf octavii tokko jechuudha ammasitti akkuma kana. Octavii tokko. Meeqa jechuudha? Octavii nuti kiiboordii irratti fayyadamnu octavii 5. Kiiboordii kamirratti kanarratti amma inni barbaachisu octavii osoo hin taane qubeewwan asirratti fayyadamnudha. Kanaaf akkaataa isin akkasitti hubattan hin barbaada. Maaliif gosoota kiiboordii baay'ee waan jiraniifi kan octavii xiqqoo qabullee jira, kan octavii guddaa qabullee jira. Kanaaf akkuma kanatti akka nama furdoftan abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota koo guyyaa isa taanutti immoo wantin isiniif qabadhee dhufu kiiboordii kana quba keenyaa wajjin akkamitti shaakalsiisuu yookaan jalqabsiisuu dandeenya kan jedhuudha jechuudha kan inni isiniif qabadhee dhufu. Kanaaf hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Xumurarratti immoo like, share akkuma kana subscribe godhaatii neetumsaa barumsa dheeraasaa waan barbaadan irratti kiiboordii irratti hamman beeku hamman danda'u irraa isiniif kennaa jechuu barbaadeetu ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaadeeti. Isa kana fakkaataa jechuudha.